Waraanni waliinii Itoophiyaa kan lubbuu kuma dhibbootaan lakkaa'amu gaaga'ee fi dhiittaa namoomaa seerota idil addunyaa cabsan raawwate dhaabuuf dhaabbilee fi biyyoonni lixaa waamicha araaraa yeroo dheeraaf taasisaa turanis hanga ammaa milkiin argame hin jiru. Bulchaa Ameerikaa Joo Baayidanii hamma barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaaresitti daayireektara dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom hamma daayireektara sagantaa nyaataa addunyaa David Beasliitti komishiinara gamtaa Awurooppaa Joosef Boorelii hammam komishiinara gamtaa Afrikaa Muusaa Fakiitti barreessaa egaa Dr. Warqinaa Gabayyooti hammam barreessaa neetoo Jeensi Stoltenbergitti pirezidaantii duraanii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa hammam ministeera muummee duraanii mootummaa ceemsaa Suudaan Abdallaa Hamdokitti waraanni waliinii Itoophiyaa dhaabbatee rakkoon jiru marii siyaasaatiin akka furamuun gaafataa turaniiti jiru. Daayireektarri faawundeeshinii nageenya addunyaa Profeesar Alex Diwaalii fi International Crisis Group itti xiinxalaan dhimmoota Itoophiyaa Wiiliyaam Daavison mariin furmaata rakkoo Itoophiyaati jedhu. Profeesar Mararaa Guddinaa, Jawaar Mohammad, Dr. Hussein Kadir, Dr. Awwal Alom, Dr. Milkeessaa Miidhagaan, Profeesar Isqeel Gabbisaa dabalatee paartileen siyaasaaf dhaabbileen siivilii furmaanni dhibdee Itoophiyaa kan argamuun qawween osoo hin taane marii siyaasaa qaamota hunda hirmaachiseen jechuun gareewwan Itoophiyaa keessatti wal waraanaa jiraniif waamicha taasisaa turaniiti jiru. Waamichi nageenyaa hawaasa idil addunyaaf qaamota biyya keessaatiin taasifamaa ture awwaatamuu dhabuun gaaga'amni namoomaa waraanaa diinagdeem dippiloomaasiin beelaa fi buqqaatiin olaanaa biyyattii keessatti mudateetii jira. Waamicha dhukaasa dhaabuu awwaachuu diduun waraanni Oromiyaa keessatti waggaa 4f naannoo Tigraay keessatti ammoo waggaa 2 adeemsifamaa jiru itti fufus addunyaan waraanicha dhaabuuf tattaaffii taasisaa jirtu itti fufteetii jirti. Dhibdee Itoophiyaa jaarsummaan xumuruuf yaalii kan taasisaa jiru jaarmiyaan guddichi Afrikaa gamtaan Afrikaa umrii jaarsummaa Olusegun Obasanjoo dheeressuun gara Itoophiyaatti yoo qajeelchuun pirezidaantiin haaraan Keeniyaa Wiiliyaam Saamo'ii Ruuto pirezidaantii duraanii biyyattii Uhuru Keeniyaataa ergama addaa kaaba Itoophiyaa baha Dimokiraataa Rippaabilika Koongoo gochuun muudeetii jira. Naannichatti ergama addaa Keeniyaa ta'uun muudamuu Uhuru Keeniyaataa Ameerikaa dabalatee gamtaan Awurooppaa miira gaariin simataniitii jiru. TPLF hanga fulbaana 11 bara 2022 gamtaan Afrikaa amanamummaa hin qabu marii araaraa gamtaa Afrikaa jalatti hin taa'uun Keeniyaan maricha haa dursitu jechuun yaada dhiyeessaa turas bara haaraa Itoophiyaa 2015 sababeeffachuun gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti marii taa'uuf qophiidha jedhe. Yaada TPLF dhiyeesse kana biltsiginnaan hanga ammaatti waajjachuu baatus ministeerri itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa gamtaa Afrikaa jalatti mari'achuuf qophiidha jechuun gamtaa Awurooppaatti himeetii jira. Waamicha nageenyaa TPLF taasise hordofee hoogganaa waldaa falmattoota mirga namoomaa Itoophiyaa Yaared Hayilamaariyaam BBC irratti yaada kenneen waamichi nageenyaa TPLF sababoota lamaaf falmisiisaa ta'ee jira jedhe. Sababa jalqabaa yookaan Yaared Hayilamaariyaam yeroo waamichi kun taasifamu waraanni adeemsifamaa jira. Waamichi nageenyaa fi waraanni akkamiin waliin deema kan jedhu yaachisaadha jedhe. Sababbiin biraa ammoo TPLF waamicha nagaa kan taasiseef adda waraanaatti miidhaan irra waan gaheef yeroo bitachuuf yaada jedhu kaa'e. Ogeessi seeraa idil addunyaa fi gameessa dippiloomaasii dhaabbata mootummoota gamtoomanii obbo Baay'isaa Waaqwayyaa dadhabbiina siyaasaatti lola fida jechuun haala Itoophiyaan keessa jirtu ibse. Seenaa Itoophiyaa keessatti lolte cabsitee jilbiiffachiiftee diina kee balleessita malee walqixa teessee karaa mariin haasofta kan jedhu hin jiru kan jedhan obbo Baay'isaa Waaqwayyaa biyyattii keessatti marii rakkoo furachuun akka dadhabbiinaatti ilaalama jedhu. Yeroo TPLF marii barbaadaa jirutti mootummaan ammoo jalatti hin dadhabdee jirti. Kanaaf nagaa barbaadde itti fufnee cabsina yaadni jedhu dhagahamaa jira kan jedhu gameessa dippiloomaasii dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun ammoo rakkinicha biyyattii keessa jiru hammeessa jechuun dubbatu. Garaagarummaa siyaasaa biyyattii keessa jiru mariin dhiphisuu caalaa waraana irratti xiyyeeffachuun humnoota siyaasaa Itoophiyaa gaagama namoomaa fi waraanaa hamaa lammiilee biyyattii irraan gahaa turuuf ammas gahaa jiraachuu dhaabbileen idil addunyaa ibsaa turaniitii jiru. Hagayya 22 bara 2022 magaalaa Shaashamannee waajjira mootummaa bakka hojii isaatiin poolisii humna addaa Oromiyaatiin kan qabame itti gaafatamaan KFO godina Arsii Lixaa obbo Daraaroo Duubee erga qabamee ji'a tokko ta'us hanga yoonaa himanni akka ittiin banamin jiruu fi poolisii yeroo qorannoo dabalataa irratti fudhachuu isaa miseensi maatii Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniitii jiru. Marsaa lamaaf mana murtiitti kan dhiyaatan gaafatamaan KFO godina Arsii Lixaa obbo Daraaroon poolisii yeroo lamaanuu beellama dabalataa irratti gaafachuu isaan alatti hanga yoonaatti himannis ta'e qorannoon isa irratti godhame hin jiru jedhu maatiin. Obbo Daraaroo Duubee kan jedhamu bakka bu'aa KFO godina Arsii Lixaa erga hidhamee ji'a tokkoo fi bultii 15 akkas lakkoofsisaa jira.
mana murtii inuma deddeebisanii teessisanii tumaan baasu malee maaf dhuftee maaf hidhamtee maal balleessite wanti jedhamee manni murtii gaafates hin jiru. Ati shaneedha jedhanii shaneedha ati jedhanii hidhuu qofa malee manni murtii waan kana waan jedhan qabu. Waajjira poolisii magaalaa Shaashamannee bakka addaa Poostoo jedhamutti hidhamanii kan jiran sabboontonni hedduun gariin ji'a lamaa fi isaa ol hidhamanis mana murtiitti illee akka hin dhiyaanne taasifamaniin dararamaa jiraachuu OMN odeeffateetii jira. Miseensonni Koongirensii Federaalaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo godinicha keessaa qabaman hedduun humnoota mootummaatiin butamanii bakka adda addaatti hidhamanii jiraatanis mirgi sa'aatii 24 gidduutti himatamuu yookaan hiikamuu isaanii sarbamuun ji'oota 4 hanga waggaa tokkoo kan hidhamanis jiranis hedduu ta'uu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniitii jiru. Namoonni hidhamaa jiru aanota godina Arsii lixaa jala jiran kan akka Kofalee fi Heebanii Arsii nageellee Arsii dabalatee aanota hedduu keessatti hidhaan akkuma jabaatee itti fufetti jira. Mana murtii maqamaaf dhiyeessan malee waan kana wanti jedhanii gaafatanii jiru. Seensisanii qofa baasuudha. Mana murtii poolisiin qabee geessaa beellama itti naa kennaa qofa jedha. Manni murtii beellama kennu callisee guyyaa 15 guyyaa 20 ji'a tokko akkas jedhaatumaan deddeebisuu malee furmaata wanti jedhamen jiru. Godina Arsii lixaa fi bahaa keessatti hidhaan hammaachuu dabalatee mana hidhaatii baafamuun namootni nagaa ajjeefamuu OMN yeroo garagaraatti gabaasaa turuun isaanii yaadatama. Godina Arsii lixaa aanaalee garagaraa keessatti deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf maqaa jedhuun saamichi irratti raawwatamaa jira jedhama. Jiraataan magaalaa Shaashamannee OMN dubbisem rakkoon akka kanaa magaalaa Shaashamanneen alattis aanaalee godina Arsii lixaa jala jiran hedduu keessatti bal'inaan mul'achaa jiraachuusaa maddeen itti dabaluun himanii jiru. Namoota hojii guyyaa hojjetanii of jiraachisan dabalatee hojjettoota mootummaa qonnaan bulaa fi daldalaan utuu nafin karaa mallaqaa kaan loon kaan ammoo midhaan callaa akka dhiheessaniif dirqamni hawaasa irratti labsamee jiraachuu dubbatu jiraattonni godinichaa. Erguu dirqamaan ijoollee erganii raayyaa ittisa biyyaa deemaa jedhanii ummata keenya kabaadiyaa saadhaltii jibicha qabu waan inni qabu fidaa jedhanii dirqiidhaan harkaa fuudhanii gurgurachuun sodaachisuun manarra deemanii birrii fidaa jechuun ummata doorsisuun jabaatee itti fufee jira. Inni akkasii godina Arsii lixaa aanaalee akka Kofalee fi aanaa Shaashamannee Heebanii Arsii nageellee aanota kanneen keessatti hammaatee itti fufee jira. Asuma Shaashamannee magaaluma kana keessatti warra liistoo irraa jammaree warra waan xiqqoollee dalagu waan qabdan fidaa birrii 2,000 fidaadhanii giddiidhaan jaalatan. Namootni rakkoo qaala'insa jireenyaa damdamachuu dadhabanii ofiifuu waan ittiin jiraatan dhabanii harka namaa ilaalan hedduun dirqama qaamoleen mootummaa gad buusan kana fudhachuu waan didaniif hidhamaa akka jiranis maddeen ibsanii jiru. Dabalataanis dargaggoota mana manarra deemuun gowwoomsuu kaan immoo dirqisiisuun qabanii gara leenjii waraanaatti ergaa akka jiranis maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif ibsanii jiru. Namoonni gocha kana morman hedduun gariin hidhamuu fi gariin doorsisni irra gahaa jiraachuus maddeen OMN garasirraa dubbisee himanii jiru. Kabajni ayyaana irreechaa Awurooppaa keessattis kan eegale yoo ta'u Awustiraaliyaa, Afrikaa fi goleewwan addunyaa garagaraa keessattis kabajamuuf guyyoonni karoorfamanii jiru. Ameerikaa bulchiinsa Minisootaa magaalaa Minneapolis akkasuma Kanaadaa magaalaa Edmonton fi Torontootti guyyaa kaleessaa hagayya 17 bara 2022 ayyaanni irreechaa haala ho'aa ta'een kabajamee ooleera. Irreecha Minisootaa dabalatee kan biyya Kanaadaa magaalaa Edmonton fi Torontootti kabajame kanarratti hawaasni Oromoo qeerroo qarree haawwanii fi manguddoonni bal'inaan sadarkaa hunda hammateen hirmaatanii jiru. Kabaja ayyaana kanaa milkeessuuf koominiitiileen hawaasaa fi koreewwan irreechaaf dhaabbatan shoora olaanaa taphatanii jiru. Sirna kabaja ayyaana irreechaa Minisootaa irratti kan argaman dura teessuun koominiitii hawaasaa Oromoo Minisootaa aadde Leeyilaa Abbawaarii koree kabaja ayyaana irreechaa kana milkeessuuf hojjetaa turan galateeffachuun ergaa baga geessanii dabarfatanii jiru. Waltajjii ayyaana irreechaaf qophaa'e kanarratti kitaabni pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo duraanii Dr. Taaddasaa Qanaa Amantee barreessan calbaasiif dhiyaateera. Calbaasii malee hirmaattonni irreechaa kitaabicha bitachaa oolanii jiru. Hojiiwwan Dr. Taaddasaa Qanaa hanga ammaatti hojjete Yuunivarsiitii Amboo fuulduratti siidaa artista Hacaaluu ijaaru, Yuunivarsiitii Amboo damee Awwaaroo maqaa gooticha Oromoo artista Hacaaluu Hundeessaatiin moggaasu, maqaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiiniin dhaabbata dhaabuu fi kanneen biroo akka fakkeenyatti ibsamuun waltajjicha irratti Dr. Tafarii Nugusee dabalatee namoota biroon kaafamanii jiru. Hawaasa Oromoon alatti lammiileen biroos dirree irreechaa irratti argamuun jaalala Oromoo fi ayyaanichaaf qaban mul'isanii jiru. Ayyaanni irreechaa hanga sadarkaa idila addunyaatti beekamtii argachuun kalaandara irra taa'utti
Oromoon biyya keessaa fi biyya alaa qindoomina uumuun akka hojjetus dhaamameera.